Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa Afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitiin Aayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinuu nagoomiin keenya bakkawwan jirtanitti isin dhaqqabu akka mooltan. Kamisa Eebla 15 bara 2021 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo Eebla 7 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiitii nama tokko soof biraan qaba. Meennum tofaa beeksisu. Akkam jirtu dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaa Bafqaaduu Morodaan jedhama. Bafaqaaduun gaazexeessaa duraan muuxannoo hedduu qabuu fi akka hojjetaa haaraatti nutti dabalame maqaa VOA Afaan Oromootiif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin baga nagaan dhuftan jedha Bafaqaadu. Isinillee baga nagaadhaan na eegdanii. Hayyee dhaggeeffattoota keenyaa guyyaan gootonni Oromoo gammoojjii Somaaliyaa Shinnigaa keessatti bakka tokkotti itti wareegaman Eebilli 15 har'a yaadatamee oole. Oromiyaa keessatti lakkoobsi namoota dhukkuba COVID-19 qabamaniif du'anii dabalaa kan jiru ta'uu ittaanaa hoogganaan biiroo fayyaa beeksisanii jiru. Jaarmiyaan dhimma baqattootaa sadarkaa addunyaa IOM kanneen baatiileef Yemen keessatti danqamanii gidiraa hamaa keessa turan godaantonni lammiiwwan Itoophiyaa 160 kaleessa xayyaaraan biyyatti deebisaman jedha. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya piroodiwusariin Tamsaasarraa Biraan Haayiluu tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeetii oduuf gara tuyyuu beettan sin dabarsa. Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo mootummaan Masrii gamtaa Afrikaas ta'e lammiiwwan Afrikaaf kabajaas ta'e amantaa akka hin qaban ministiriin dhimma alaaf ambaasaaddoroonni Afrikaa beeksisuun isaanii ibsamee jira. Dhimma laga Afrikaa dhimma Arabaa gochuun illee waan hin taanedha jechuudhaan dubbii himaan ministirichaa beeksisaniiru. Hidhaa laga Abbayyaa laalchisee Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti kan geggeeffame mariin biyyoota sadanii bu'aatuun argamsiisin xumuramuuf sababaan biyyoota gara gadii lafa lagisuun itti yaa'u irra jiran ta'uu ministeeronni dhimma alaa kan humna ibsaaf bishaanii Itoophiyaa Finfinneetti kan argaman ambaasaaddoroota biyyoota Afrikaaf ibsuu isaanii dubbii himaan ministirii dhimma alaa ambaasaaddar Diinaa Muftii ibsanii jiran. Dubbii himaan kun akka jedhanitti Itoophiyaan gara Kinshaasaatti kan imalteef hidha laga Abbayyaa laalchisee marii biyyoonni sadan geggeessan tokkummaa hafuura Afrikaan rakkoo Afrikaadhumaan hiikuun ni danda'ama abdii jedhuun ture. Haa ta'u malee qaama kabiroodhaan dhimma Afrikaa kana Afrikaa keessaa baasuuf jiddu seeninsa Afrikaas akka hin milkoofne dhiibbaa kan godhe ture jechuu isaanii ambaasaaddar Diinaa Muftii hubachiisaniiru. Ambaasaaddarichi kallattiidhaan maqaa dha'uu baatanis ibsa kennan irraa kanaaf adda durummaadhaan kan itti gaafatamu mootummaa Masrii ta'uu tilmaamuun ni danda'amaa jedha Mallaskaachoo ammaa Finfinneerraa. Eebla 12 loltoonni Eertiraa walakkeessa magaalaa Adwaa keessatti haleellaan eegamne raawwachuun yoo xiqqaate namoota 3 ajjeesanii kanneen 19 ta'an irraan miidhaa ga'uu Amnesty International mirkaneessuu kan danda'u ta'uu beeksise. Kanneen ijaan argan Amnesty Internationaliif akka himanitti loltoonni Eertiraa magaalattii naannoo Tigraay kana keessa darbaa utuu jiranii uummata daandii naannoo buufata toobisii turan irratti akka tasaa dhukaasuu jalqaban jedhan. Haleellaa seeraan alaa ammas siviilota Tigraay keessaa irratti loltoonni Eertiraa raawwatan jedhamee jira. Beekaa siviilota irratti haleellaa raawwachuun seera sadarkaa addunyaan dhorkaadhaa kanaaf dhaabbachuu qaba jedhu Amnesty Internationalitti itti aantuu daayirektara naannoo gaanfaa Afrikaa baaf Great Lakes ka ta'an Saaraa Jaaksan balaa ammaaf kabiroo akkasumas yakka waraanaaf tarii immoo yakka farra namoomaa walitti bu'iinsa Tigraay keessa jiruun raawwatamaa jiru sadarkaa addunyaatti akka qoratamu gaafanna jedhan. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaana Gabra Masqal loltoonni Eertiraa Tigraay keessa jiraachuuf dhiisuu isaanii ituun tuqin loltoonni Eertiraa siviilotan ajjeesan jechuudhaan haalan kurnawwan darbaniif lola yeroo dheeraaf irra deddeebi'uun Itoophiyaa waliin ture keessatti maalna dhibdeedhaan loltoota Eertiraatiin ajjeechan siviilota irratti raawwanne jechuudhaan ergaa barreeffamaan Rooyitersiif erganiin beeksisaniiru. Jilli addaa tokkummaa mootummootaa Deevid Shiirar dalagaa sadarkaa olaanaa kan Sudaan kibbaa keessaa akka dhiisan beeksisanii addunyaarraa biyyi dhiyeenya hundoofte tuuristii kan hawwattuuf dinagdee ishee kan guddisu boba'aaf albuudaan badhaadhuuf biyya dandeettii qabdu ta'uu ishee kan amanan ta'uu beeksisan. Kun ta'uu kan danda'u malaammaltummaa dhabamsiisamee mootummaan ifaaf banaa ta'e yoo hundeeffame qofaa jedhan.
Sudaan kibbaa waggaa kurnaffaa Sudaan jalaa walabummaa ishee labsite adoolessa 11 kabajji. Waliigaltee nageenyaa bara 2018 booda mootummaan ce'umsaa hundaa'e bara 2020 waliigaltee lola dhaabinsaa tolfame. Shiirar Associated Pressiif akka ibsanitti yeroon kun yeroo biyyattiin filannoo irratti fuulleffachuun mootummaa fudhatama qabuuf uummanni filate qabaattuudha jedhan. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkan kamisa har'aa utuu hin beeksifamin Kaabuliin daawwachuudhaan biyyi isaanii loltoota Afgaanistaan keessatti hafan gamasii kabaastu ta'uu isheef Afgaanistaaniif garuu cicha qabdu kan itti fuftu ta'uu hoogganoota Afgaanistaaniif ibsaniiru. Akkaataan michummaa jijjiiramaa jira garuu michummaan cimee hafa jechuun Bilinkan ennaa pirezidaant Ashraaf Gaaniif aangawoota biroo waliin wal argan dubbatanii jiran. Daawwannaan isaanii kan dhaga'ame erga pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden loltoonni Ameerikaa waggaa kana fulbaana 11 Afgaanistaan keessaa bahuu isaanii labsanii guyyaa tokko booda. Murticha ni kabajnaa waan dursa kenninuufis sirreessaa jirra jedhan Gaaniin. Aangawaan gameessi ministirii dhimma alaa tuuta oduuf ibsa kennaniin Ameerikaan qabeenyaa waraanaa Afgaanistaan keessaa qabaachuu baattus yaaddoo dhaqqabuu malu kamiinuu dur dhaabbachuuf dandeettii qabdi jedhan. Bilinkan embasii Ameerikaatti argamuudhaan irra hedduu loltoota Yuunaayitid Isteetsi waliin dubbatanii bara 2011 innaa humnoonni Ameerikaa gamasitti bobba'anii qabee tattaaffii waraanni godheef galateeffataniiru. Isiniif pirezidaantiin isin dura turan waggoota 20 darban keessa hojii ajaa'ibsiisaa hojjettan jechuun Bilinkan Gaanii galateeffataniiru. Waayit Haawus dippiloomaatota Raashaa 10 biyyaa bahuu isaanii tuqee uggura haaraa Raashaarra kan kaa'u ta'uu labsee jira. Tarkaanfiiwwan kunis jiddu seeninsa filannoo pirezidaantummaa waggaa darbee akkasumas marsariitiiwwan dhaabolee mootummaa Yuunaayitid Isteetsi cabsanii seenuu isa jedhuuf deebii kennuuf jecha oduun ammaaf qabnu kanuma. Kan dhagaa jirtan as Waashingten DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Guyyaan gootonni Oromoo gammoojjii Somaaliyaa Shinnigaa keessatti bakka tokkotti itti wareegaman ebilli 15 har'aa yaadatamee oole. Waggaa 41 har'aa jilli hooggansa adda bilisummaa Oromoo dura taa'aa dhaabichaa dabalatee namoonni 11 bakka tokkotti kan itti wareegaman guyyaan kun. Sanaa booda ABO'n guyyaan kun akka guyyaa goototaa ta'ee yaadatamuuf murteessee waggaa waggaan yaadataa jiraa jedhan hayyuu dureen ABO obbo Daawud Ibsaa. Tsaahidaamxootu Finfinnee irraa gabaase. Guyyaan gootota Oromoo waggaa 41ffaan har'a uummata Oromoo biratti biyya keessaaf alatti yaadatamee ooluusaa kan dubbatan hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa kaayyoo itti eebilli 15 yaadatamee oolu akkas jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii. Guyyaan goototaa kun sababa wareegamtoota bakka tokkotti amantiidhaanii fi bakka dhalootaanii fi gosaanii fi kana fakkaataa adda isaan baasanii kaan amantiidhaan hambifachuuf fi kaan fitti qabachuuf kaan immoo ajjeesuudhaaf shiftoonni Somaaliyaa Shinigaatti eebla guyyaa kana guyyaa 15 hoogganoota keenya dirqamaaf gara Somaaliyaatti deeman karaatti qabatan adda baasanii jeesuuf turanii hundi isaanii addan baanu kaayyoo manaa baaneef jira. Warra bilisummaaf qabsaa'uudha Somaaliyaa deemaa jirra. Kana ennaan egaa dababa'uudinaan bakka tokkotti isaarra shananii. Namoonni yeroo sana gammoojjii Somaaliyaa kana keessatti bakka tokkotti wareegaman eenyu fa'idha? Akkasumas immoo adda bilisummaa Oromoo keessatti gahee isaan qaban maal ture? Isaan kuni dura taa'aa adda bilisummaa Oromoo jaalle Magarsaa Barii, Shittanaasaa Katuree, jaalle Gadaa Gammadaa yookaan Damsee Tacaanee akkasumas immoo miseensa gumii sabaa Katuree Abboomaa Mitukuu Gazuu Bantii Falmataa yookaan Caccabsaa ka jedhamu Faafam Dooyyoo Irraanaa Qacalee Marii Galaan Addacha Boruu isaan kanatu bakka tokkotti shiftoota kanaan ajjeefamanii sababaa kanaan egaa waggaa 41 fuuldura guyyaan goototaa guyyaa isaan bakka tokkotti tokkummaa Oromoo fi mirga Oromoof jedhanii gabrummaa jalatti hin cabnu jechuudhaan yeroo adda addaatti falmaa godhanii guutummaa akka sana dura wareegama baasan guyyaatti yaadatamu akka ta'u irratti dagaagaa dhufedha. Bilisummaa Oromoo fi qabsaa'ota walii galaadhaan ergasii immoo egaa wareegama seenaa qabeessa hedduutu ta'ee jira. Kanneen summiidhaan dhuman karaa dhihaa
81 akkasumas immoo gootota bifa adda addaatiin wareegaman hunda ittiin kabajuu fi ergammoo diddaan gabrummaa Oromiyaa keessatti bal'ate dargaggoota kanaan uumanii fi uummata Oromoo mirga dimokiraasiidhaaf qabsaa'u kana hunda yerootti kabajamuu fi Oromoon hundi itti fudhatee guyyaa gootota Oromiyaa jedhamee kabajamaa jechuudha. Akka adda bilisummaa Oromootti guyyaan kun haala garaagaraatiin kabajamaa tureera jechuunis obbo Daawud ibsaniiru. Akka adda bilisummaa Oromootti kanaan dura bifa jaarmiyaadhaan kan jiru waraanni bilisummaa Oromoo jaarmiyaa isaati qabata. Guyyaa kana yaadannoo gootota gochaalee adda addaa walaloo jabnoota faarsuu akkasumas immoo seenaa isaanii wal yaadachiisuu fi akeeka isaan ittiin kufani. Kun immoo bakka osoo hin gahiin akka karaatti nafnee waadaa walii seenuudhaaf bifa jaarmiyaadhaan bifa adda addaatiin kabajamaa ture jaarmiyaadhaani. Gati immoo biyya keessatti yeroo adda addaatti dargaggoonni gartuudhaan fi jaarmiyaadhaan kabajatu turanii amma erga COVID dhufeetii kaan gartuudhaan bakka jirutti fageenya isaa eeggatee haala immoo waliigalaa haala jiru kana ilaallataa kabajaa akkasumatti kabajamaa jira Oromiyaa fi alaatti immoo qophii adda addaa qopheeffamee haala jiru walii ibsuudhaanii fi waan gara fuulduraatiif qopheessuudhaan akkasitti kabajamaa jiru. Yeroo guyyaan goototaa kun kabajamu dhaloonni har'aa kaayyoo itti gootonni kaleessa wareegama qaalii kaffalan galaa godhatanii tokkummaa isaanii akka jabeeffataniif agarsiistuu guddaadha jedhan hayyudureen adda bilisummaa Oromoo. Seenaa qabeessadha wakkatti isaan wareegamanii Oromoonni seenaa keessatti sirni gabrummaa Oromoo adda babaasee lagaan gosaan bakka dhalootaan akkasitti bulchiinsaanis haa ta'u kaan walirratti kakaasee isa kana Oromoo addaan qoodee bituudhaa fi tooftaa adda addaatti dhimma bahaa akka ture ammallee suni tattaafatamaa akka jiru kun beekamaadha jechuudha. Haa ta'uti ilmaan Oromoo kana cabsuudhaaf inni kun bifa wareegamaanii fi wal duratti kufuudhaan seena qabeessa akkasitti tokkummaa Oromoo adda kan bahuus akka hin dandeenye kan mirkaneessadha. Haa ta'uti sana dura machaaftuu lamaa seenaan hin irraanfatu jechuudha. Dheeraa Arsii keessatti gaafa waldaa machaaftuu lamaa wal gahe bakka tokkotti sangaa qaluudhaan Islaama Kiristaana waliin jedhee waliin qalee nyaachuudhaan tokkummaan Oromoo akka addaan hin babaane yerootti diinaafis firaafis mirkaneessadha jechuudha. Dargaggeessaa yoo fudhannee ilaalle immoo bifa adda addaatiin diddaa gabrummaa waggoota 10 ol biyya kana keessatti bifa seenaa qabeessaan Afrikaa keessa haala qeerroo bilisummaa Oromiyaatiin deemamaa ture keessatti bifa wal fakkaataan gartuudhaanis haa ta'u jaarmiyaadhaan mana barnootaa keessatti akkasumas immoo diddaa gabrummaa karaa irratti bahuudhaan taankii fi meeshaa guddaa sirna wayyaanee dura dhaabbachuudhaan fi walii mirkaneessanii jiru jechuudha. Inni kun hundi tattaafata diinni addaan qoodee qabsicha cabsuuf godhe hunda dura dhaabbatamee cabsuudhaan harka ol qabatee deemaa jiru ta'uusaati. Dargaggeessii fi dhalooti ammaa immoo bifa eenyuunuu ajaa'ibsiisuudhaan mirga ilma namaatiif walabummaa Oromiyaatiif bifa kanaan agarsiisaa jiranii kana jabeeffataa akka deeman shakkii tokkoo fi mamii tokkollee hin qabnu jechuudha. Goototni yeroo isaan dirqama fudhatanii osoo socho'aa jiranii gammoojjii Somaaliyaa keessatti hidhattoota biyyattiin amantaadhaan addaan qoodamanii gargar baasuuf sochii taasisame diduudhaan amantaaf lagni gargar nun baasuu Oromummaa keenyaan wal faana dhumnaan bakka tokkotti wareegaman kan jedhan hayyudureen adda bilisummaa Oromoo. Har'as dargaggeessi Oromoo kaayyoo itti abboonni isaa wareegaman tokkummaa tiksuu qabaa jechuun dhaamaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra. Jaarmiyaan dhimma baqattootaa idil addunyaa IOM kanneen baatiileef Yemen keessatti danqamanii gidiraamaa keessa turan godaantonni lammiiwwan Itoophiyaa 160 kaleessa xayyaaraan Adan irraa gara Finfinneetti deebifaman jedha. Gabaasaa Liisaa Shilaan Jenevarraa argite. Bifaqaaduu Morodaatu dhiyeessa. Akka gabaasni dhaabbanni addunyaa dhimma godaantotaa irratti hojjetu IOM jedhetti namoonni kun kan biyyatti deebi'an
Erga bidiruun warra seeraan ala godaantota daddabarsanii tokko namoota 60 fe'ee Yaman irraa gara gaanfa Afrikaatti deemaa jiru galaana keessatti garagaluudhaan daa'imman dabalatee lubbuu namoota 42 galaafatee booda. Biyyoottan gaanfaa Afrikaa kan akka Sumaaleetii fi Itoophiyaa irraa rakkina adda addaa baqachuudhaan namoonni 10,000 lakkaa'amu imala lubbuu isaaniitiif sodaachisaa ta'e keessa karaa Yemaniin qaxxaamuranii gara biyyoota akka Saawud Arabiyaa fa'aa deemuu yaalu. Garuu akka dubbii himtuun IOM Anjelaa Weels jedhanitti godaantonni hedduun rakkoo Yemen keessa jirurraa kan ka'e daangaa ce'uu dadhabanii kiyyoo rakkisaa keessa lixuudhaan Yemen keessatti dararamaa jiru. Akka Anjelaa Weels dabalanii jedhanitti yeroo ammaa baqattoonni Itoophiyaa 32,000 ol ta'an Yemen keessatti rakkachaa jiru. Many of them are in precarious situations, sleeping rough without shelter or access to any services. Godaantonni yookaan baqattoonni hedduun bakka bulan dabalatee waan jireenyaaf isaan barbaachisu dhabuudhaan haala sodaachisaa ta'e keessatti argamu. Akkuma kanaan kaan mana hidhaa keessa, kaan immoo namootan seeraan ala baqattoota daddabarsanuun qabamaniin yookaan ugguramanii jiru. Baqattoonni hedduun filannoo biraa waan dhabaniif warra seeraan ala namoota daddabarsaniif qarshii baay'ee kennanii biyyatti deebi'uu yaalu. Harki caalaan garuu milkaa'uu hin danda'an. Qarshii isaaniitis biyya isaaniitiifis ittuu hin ta'in galaana keessatti hafu jedhan Anjelaa Weels. Baatii caamsaa 2020 keessa godaantonni yookiin baqattoonni 11,000 ol ta'an haala balaa-qabeessa keessaa gara gaanfa Afrikaatti deebi'uu isaanii kan himan dubbii himtuun IOM baatii onkoloolessaa irraa jalqabee godaantota yookaan baqattoota gargaarsa dhaabichaa barbaadan 6,000 galmeessuudhaan biyyatti deebisuudhaaf yaalamaa jira jechuudhaan ibsan Anjelaa Weels. Namootan fedhii isaaniitiin biyyatti deebi'an gargaaruudhaaf mootummaan biyyoottan godaantota kanaas akka gargaarsaa fi fedhii agarsiisan IOM waamicha dhiyeessaa jiraachuunsaas dubbatameera. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffatoota keenya qophii ittaanutti ce'uu keenya dura Tigist Gammee waan sin beeksistuu qabdi. Qophii labataa. Qophiin labataa sagantaa haaraa torbanitti gaaf tokko raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootiin qophaa'ee sinii dhiyaatu. Qophiin kun dhimmoota dargaggootaa warra fuullee akkasumas qondaala fi raaba laallatan irratti xiyyeeffata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, diinagdee, fayyaa, aartii mata dureen hin tuqamne hin jiraatu. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffatoota illee of keessaa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata qophii labataa VOA Afaan Oromoo irratti. Galatoomi Tigist qophiin labataa egaa boor jalqabaa dhaggeeffachuun dagatina. Oromiyaa keessatti lakkoobsi namoota dhukkuba COVID-19 qabamaniif du'anii dabalaa akka jiru ta'uu ittaanaa hoogganaan biiroo fayyaa Oromiyaa obbo Darajjaa Abdannaa ibsanii jiru. Mallattoon dhukkubichaa agarsiisaa ture jijjiiramuun immoo dhukkuboota biraarraa adda baasuufiyyuu daran rakkoo uumuusaa akka dubbatan obbo Darajjeen haala yeroo ammaa lakkoobsaan ennaa ibsan akkana jedhu jaalanneetu dubbise. Amma gabaa kaleessaatti namoota 32,615 akka Oromiyaatti kan qabamee jiru. Kana keessa immoo namoota gara 372 kan ta'e akka biyyaatti namoota 232 akka biyyaatti kan jiru baay'inni isaa Finfinnee ta'anii kan keenya jechuudha. Baay'inaan namooti dhibee kanaan qabaman kan inni agarsiisu. Kana keessaa yoo ta'e torbanoota darban kana haala duraan babal'ataa dhufeerra keessumaa ji'a guraandalaa irraa kaasee garmalee keezii kun dabalaa kan dhufeera kan nutti agarsiisu jechuudha. Keezii guyyaa kaleessaa kana yoo ilaallu kan torbanoota darbaniirraa torbee darbee akka persentii dabalee jira. Kan torban lamaan darbaniirra immoo fudhannee ilaalle gara persentii 99 dabalee jira jechuudha. Haalli itti dhibee kun dabalaa jiru guddaa jechuudha. Namooti du'anis akkasumas kan torbee kana gara persentii 9 dabalee jirani kan torban lamaan darbanii akka gara persentii dabalaa jiru. Kanaafuu haalli tajaajila dhibee kana Oromiyaa keessatti akkuma biyyaatti fi garmalee sadarkaa yaaddoofsaa irra jira garmalee babal'ataa jira jechuudha. Sababiin babal'achuusaa maal jettanii yaaddu? Yeroo jalqabaa
namoota dhibeen kun haaraa ta'uu irraa kan ta'e namoota beekannoo isaan godhaa turan baay'ee guddaa jechuudha. Hawaasuma turaa dhufeenii namooti dhibee kanaan qabamanii wiirtuu yaalaa galaa turan mallattoo siin agarsiisanii gara jalqabaa galaa turan jechuudha. Galanii wiirtuu yaalaa keessa gara torbee 3 torbee 2 turanii mallattoo tokko malee ba'aa waan turaniif kun yeroo hawaasatti dabalamanii dhibeen kun akka inni hin jirreetti haasawwan ofumaan gosheen malee jechuun wantoota akkasii kun hin jiran jechuudha. Mootummaa matti kana jira malee dhibeen kun kan hin jiru kan jedhu tureera ture qorannoo agarsiisee Finfinnee kana jimmaas keessaa ture kan agarsiisu yeroo ammaa kana namooti maaskii uffatan gara persentii 5 gadiiti harka dhiqannaanis gara persentii 7dha waliigala wageenya qaamaa eeganii deemuun gara persentii 20 gadi kun kan agarsiisu akka waliigalaatti maloota ittisaa dhibee kanaa dhabanii akkuma addunyaatti kan beekaman hojiirra oolchuu dadhabuun hin jira jechuudha. Tokko rakkoon isaa kana lammaffaan immoo akka biyyoota yeroo jalqabaa biyya keenya gale xaaliyaanii keessatti fi Biraazil keessatti yeroo gammalee teessii kun bal'ate namooti baay'ee du'an ture jiran. Faatii eegeera suni gama biraatiin immoo namooti kan keenya qabaman dhaabbata fayyaa galanii kan du'an biyyoota gara waggaa jalqabaa gara 2012 kana keessa biyyoota gara 5 kana teessiin badaan ture jiran. Biyyaatti nama tokko yeroo hin jirre jira akka walii galaatti baay'ee lakkoofsa xiqqoo waan ture dhibeen kun akka inni nama ajjeesuu hin dandeenye fudhachuudhaan of eeggannoo xiqqeessuun wantoota akkasii kanarraa kan ka'e yeroo ammaa kana dhibee kun garmalee akka babal'atuuf shoora guddaa taphatee jechuudha. Oromiyaa keessaa akka magaalaattis haa ta'u akka godinaatti eessatti daranii warri dhukkuba kanaan qabaman baay'atu. Hawaasa Arsii Jimmaa magaalota naannoo Finfinnee jiran kana keessatti kan baay'atu. Akka dhaga'amutti amma dhukkubi COVID-19 dabalaa dhufeeyyuu ogeessota fayyaayyuu hamma miidhuu ga'ee jedhama. Inni kun hin mul'ata Oromiyaa keessa. Inni keessa akkuma biyyaatti ogeessota du'aa jiran jiru. Olaanoo dabalatee miidhaan gahaa jira jechuudha. Kun egaa akkuma tursiisan ogeessi yeroo hundumaa tajaajila hawaasaaf kennaa jiranii namoota tajaajilaa fi dhaabbata fayyaa kan of eeggannoo gochuu yeroo dhiisan dhagee irra caalaa kan saaxilamu ogeessa jechuudha. Namoota dhibee kanaan qabaman wiirtuu yaaliirra wali ta'an amma danda'amutti of eeggannoo guutuu godhanii namoota tajaajilu waan ta'eef namoota wiirtuu yaalii ala jiran keessumaa dhaabbilee hospitaalota buufataalee fayyaa wiirtuu yaalii ala jiran tajaajila waliigalaa kennan baay'ee kanaan kan miidhamaa jiruu fi ogeessota keenya kan biyyaaf namoota du'an jiru jechuudha dhibee kanaan. Dhiyeessiin maaskii wanta akkasii kun jira uummataaf ga'aadha. Yeroo jalqabaa baay'ee rakkoo ture jechuudha. Biyyaadhaa malee biyya keessatti oomishamu ture. Yeroo ammaa kana garuu industirii paarkoti biyya keessa jiran oomisha waan eegalaniif rakkoon nuti dhiyeessii jiru jechuudha. Amma yeroo ammaa kana gabaarraan argama hawaasni bakkee iddoo barbaadetti namni bitachuu danda'a jechuudha. Gatii isaa yeroo jalqabatti tokko ishee gara 50 bitamaa ture. Amma yeroo ammaa kana 5 hanga 10tti namni bitata jechuudha. Maaskii kan miicamee soote kan gargiraas jechuudha. Garbitaan maaskii kan jennutti kan uffata adda addaa irraa hojjetaman gabaa keessatti amma baay'ee ture jechuudha. Rakkoon isaan jiru. Warra dhukkuba kanaan qabamee dhufu kun mallattoo isaanii duraan agarsiisaa turanii fi inni amma addaddummaa qabamoo sanuu? Addaddummaa guddaa qaba jaalladhu. Namni yeroo ammaa kana dhibeewwan biraarraa dhibee kan adda baasuun sadarkaa rakkoo ta'aa jiru jechuudha. Mallattoon isaa salla jijjiiramaa argama. Yeroo duraanii namooti qabaman qoonqoo keessa gochuun dhanna gubaa dhannaa irraa kana caccabsuu ture. Yeroo ammaa kana garaa kaasaa dabalatee mallattoo biraan beekamu illee daddabalaa dhufeera jechuudha. Obbo Darajjee talaaliin COVID ittisu Finfinnee galeera. Namootaafis kennamaa jira. Attam Oromiyaa dhaqqabeera? Eeyyee qaqqabee jira. Talaalli kun naannoo jireenya lamaa rakkoo biyyaatti fayyaa tajaajila dhibee kennanis haa ta'u yaalii dhibee kanaa hojjetanii namoota kana wajjin saaxilamee waan ta'aniif ogeessaan dura akka kennamudha. Isaan umuriidhaan waggaa 65 ol kan ta'an dhibeewwan dhiirtoo kan akka dhiibbaa dhiigaa, dhibee sukkaaraa, kaanserii kanneen kana fakkaatan namooti qaban tajaajila kana akka isaan dursa argatanidha kan murtaa'e. Haala kanaan akka naannoo keenyaatti ogeessa gara 48 kan tajaajila argateerani namoota biraa wajjin shimbiirtii hedduu qabanii fi gara 10 kan ta'u argatanii jiru jechuudha. Akka waliigalaatti naannoo 58 kan ta'u akka naannoo keenyaatti tajaajilli kun akka argatan ta'ee jira jechuudha. Egaa kana dura dhaabbachuudhaaf furmaanni maali jedha waajirri keessan? Sektarri fayyaa akka waliigalaatti biiroo kaasee gaditti carraa argamuun hubannoo hawaasaa uumuudhaaf hojii guddaa hojjetaa ture dhugaa dubbachuuf. Ogeessi keenya amma of kennee lubbuu dhabuutti tajaajila kennaa jira. Kan irra darbee hojjettoota ekstenshinii manaa mana deemuudhaan hubannoo eeguudhaaf hojii guddaan hojjetamaa ture. Haa ta'u malee namni akkuma duriitti maree waltajjii adda addaa dhaabbilee amantaa adda addaan hidhaa isaa ta'e gahee adda addaa akkuma duriitti namni deebi'ee dhaqaa jira jechuudha. Keessumaa dhaabbileen dhimmaa isaa ta'e dhaabbileen dhuunfaa tajaajila yeroo kennan haguuggii afaan funyaanii namni hin qabaanne keessatti tajaajila
Yeroo ammaa kana akka biyya keenyatti qaamolee abbaa dangaa walii galaa poolisii komishinii poolisii wajjin ta'uudhaan seerri kun akka inni hojiirra oolu keessumaa dhaabbilee amantaa dhaabbilee mootummaa keessatti kanneen dirqama ta'an sun akka isaan hojiirra oolanii fi guyyaa irraa poolisii abbaa dangaa waliin ta'uudhaan deebiin kan kennameeraan kanarra dhaabbatee sadarkaa hundaatti caasaan sadarkaan jiru dhimma kana kan hojiirra oolchuuf hordofii gochuutu gaafata jechuudha. Kana biraatiin tajaajila biraa irratti dhiibbaa addaa fidaa jira jechuudha. Namoota dhibee biraa qabaniif tajaajila kennuudhaaf namooti kun baay'ee isaanii irraa kan ta'e garmalee dhiibii ta'uu ni jira jechuudha. Asirratti hawaasa keenya qaamoleen ilaallatu dhibee kana ofirraa ittisuun kan danda'ame adeemsi afaan funyaanii fayyadamee harka ofii saamunaadhaan yookaan kan isaa jedhan qulqulleeffachuun amma danda'ametti immoo lafa namni baay'ee fudhachuu dhiisuudhaan hawaasi keenya dhibee kana tottolchuu dhiisee of oolchuu jechuudha. Inni guddaa hundumtuu yoo waliin ta'ee maloota kana hojiirra oolchu duwwaadha namni dhuunfaan ooluu kan danda'u. Ta'uu isaanii garuu miidhaa du'aa fi yeroo ammaa sadarkaa yaaddessaa jiru kana keessaa bahuudhaaf harka wal qabannee namni hundumtuu waan jedhame dhaga'ee ogeessa keenya dhaga'ee waan ogeessi gorsu hojiirra oolchuu qaba kan jedhan qaba jaallatu. Obbo Darajaa Abdannaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Galatoon jaalladhu. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi ministeerota dhimma alaa biyyoota G7 jedhamanii ka Kanaadaa, Faransaay, Jarmanii, Xaaliyaanii, Jaappaanii fi Yuunaayitid Kingdom akkasumas bakka bu'aa olaanaa gamtaa Awurooppaa waliin ta'uudhaan gabaasaalee dhiyeenya kana cabinsa mirga namoomaa fi cabinsaaf dhiittaalee seera namoomaa idil-addunyaa naannoo Tigraay kan Itoophiyaa keessatti raawwataman irratti bahan ilaalchisee yaaddoo cimaa qaba. Waraansichi baatii sadaasa dabree yeroo muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed eega leellaan maadhee raayyaa ittisaa Tigraay keessa jiru irratti raawwatamee booda kan naannicha bulchaa ture adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan abuutiin taayitaarraa buusuudhaan olaantummaa seeraan kabachiisa jechuudhaan loltoota federaalaa gara Tigraayitti bobbaasanii booda biyyoonni G7 jedhaman ibsa baasaniin ajjeechaa siivilootaa yookaan namoota hidhannoo hin qabne hokkara quunnamtii saalaa fi hokkara saalarratti hundaa'ee geggeessame haleellaa utuu addan baasiin geggeeffameef humnaan buqqisuu jiraattota Tigraayiif baqattoota Tigraay keessaa balaaleffachuudhaan qaamonni hundinuu kanarraa akka of dhaaban siiviloota yookaan kanneen hidhannoo hin qabneef ittisni godhamu akkasumas mirgi dhala namaaf seerri sadarkaa addunyaa kabajamuu akka mirkaneessan gaafatan. Yuunaayitid Isteetsii waayiloonni ishee mootummaan Itoophiyaa kanneen miidhaalee sana raawwatan akka itti gaafataman taasisuudhaan waadaa seene akka hojiirra oolchuu fedhan. Koomishinni mirga namoomaa Itoophiyaa waajirri koomishinara mirga namoomaa olaanaa akka tokkummaa mootummootaa dhiittaa mirga namoomaa qaamota hundaan yeroo waraansa Tigraay keessaa sana raawwataman waliin qorachuudhaaf walii galanii jiru. Yakkaawwan raawwataman irratti qorannaan walabaa ifa galaaf loogii hin qabne geggeessamuunii fi kanneen dhiittaa mirga namoomaa raawwatan itti gaafatamuu taasisuun baay'ee barbaachisaadha. Yuunaayitid Isteetsi waayiloonni ishee G7 qaamonni walitti bu'iinsa sana keessa jiran gargaarsa namoomaaf atattamaaf gufuu tokko malee akka karaa saaqan jechuun gaafatan. Lafa balleensa Tigraay walakkeessaaf Tigraay ba'aa keessatti haalli rakkoo atattamaa waan mul'atuuf waa'een wabii nyaataa dhabuu hedduu yaaddessaadha. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa dhiyeenya kana humnoonni Eertiraa Tigraay keessaa ni ba'u jechuun labsanii turan. Yuunaayitid Isteetsii waayiloonni ishee deemsi ba'iinsa kanaa kan atattamaaf haalduree tokko malee raawwatamuu fi kan mirkaneessamuu danda'u akka ta'uu gaafatan. Ibsi waloodhaan baasan kun itti fufees hokkarri akka dhaabatuu fi deemsi siyaasaa lammiiwwan Tigraay keessaa dabalatee lammiiwwan Itoophiyaa hunda biratti fudhatamaa ta'ee fi gara filannoo amanamaa fi deemsa araaraa biyyaalessaa bal'aa ta'etti geessu akka tolfamu waamicha dhiyeessa. Nuti miseensonni G7 carraaqqii gargaarsa namoomaa fi qorannaalee mirga dhala namaa geggeessamu deeggaruuf qophoofnee jirra jedhan jechuudhaan gulaalaan irraa ibsa isaa xumura. Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture. Wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.